Malu kita. Wajah bubur satu kisah kasih dulu. Barang aku. Kabila kabila tertadi potong mana aku mau kau di bisa jadi selain ini kamu dah gua tak kau ganti nanti wakata lagi yang beda itu kami lah bakar wara mila bakar wara rapper ida wala sa wala to kata marati bakal kan te gara kenyi bagna gan nedan asham joftu naguma kaysani nudawatu milaltu nidagefatu nibortu ni ga wajam toda agefatu ta kenya take Komodino ke salaman rupanya juru gawang berbadani anu fatara konfu gabeta konfu teko konfu guya to ko dokumen garana makisa bahasa beta ame bajar dia wente gara-gara garana makisa itu garana makisa wente gara kenje samu gudi amma jar dia ame bapa ko kamiti arba itu way an chigi kali juru dari siapa officer dini mas bakata tunggu teman bakata Wadi bakatu? Nagade sale bakata. Nagade sale miti nagade sa bakata garu ata tiwana tibakati wara taliani duran bi kana wara duran taliani di gur magalle mo sabate wali taliani gurra tinjit sele wonte guru kana me albeni kenje gesa albeni yenyate bisuf jenu gesa ti taki laki jalka pakai sumara ka wajala na ire iriya ke tetun kata nu akara tu tele chuna bara jabana duri sa radio philips fa joli fa duri ta radio she duri sa tabbat tasyol bani mal antena she sa ni tasyol ba te bara sa age bacha dure beta bacha dullo beta galata wa kayu gara raptanya gara raperite kata biasa ni pasta macaroni ni enya kana gale biasa ke ba kana gara ga dalu se wa kana ga ronda lagi so amerika dan lagi so to pedra lagi so dalu se wa pasta macaroni dia ugal sukara cuma nu dia nyar dia amare sukara male je dia guna sukara de male ndu cara takeni me enyu kanu je chor bade tim kata la su dosenna bagana ga loftele je bagana kan te me wa je be gera le orbat gera le dulle yoro kosi ga gera denya kan atin sandure intadan jalan tukot turte sagale ko lugati amma jibite ofi karamela mita ishe garus muli shigindi kan awli chore ka merinda afira bitafi ay shalala dekte tayer rege wal kan barres orin ko barasana merinda tibai utu eda ame yona na deviate anisa kana ma yona trakteri bita arsia sandala kengar buf kamadi kota deba desinto wala lo daga ko majedan wala lo da wala lo ni mo majiru sa mana kesar be kushina rubutu nda toko kala isa gaba fi borcha si asabara kana kesalle wala lo ni samana lo kutabini wala lo toko natmaka wala lo nargaba abaku la ni dei abaku la ni gao natmaka daiman moy dargagota nama guddaa tarii yookiis maanguddoota maddumti isaa salata duufaa dhaarii sabarnoonni ittirrati moo yookiinis ta'innaa alaa sabarati biqiltuunsaa isaa kaanaan dameen isaa cimeedhate natti maakaa baluudhanaan jedhaaqa aadaa keenya safuu keenya nawwaale akka saba abdii hin qabnee yaada keenya inni takaale na barsiisaa warri beektan yan burqaasaa na wallaale beekaa keenya jennee namtichi sabdannu
gonfoo beekumsa saaf gubbaati gatee gaafa doodhaadhannu maal dubbannu mee maal jennu natti maakaa akkas wayya naan jedhaaka malee beekaan keenyaarra kaayyoo isaa dagatee dirqama lammummaa dhiisee achi gatee wallaalaa gowwomsee dubbii waliin dha'ee foonsaa gabbifachuuf kan jiraatu ta'e gaafa kana yeroo kana falli rakkoo saba jooree natti maakaa eenyu dharee isa kaani wallaalaa tumna buuse an waan beeku jedhee amanee beekaa irraatii baruu dhiisee hojii beekaa bakka bu'ee mootora ol ciniinsise. Egaa mootorra ciniinee konkolaataan deemuu didee lafa biyyaa utuu hin ga'in dubbiin rakkoo nutti fide karaa jirra jiran karaa jirra ittiin fufa. Karaa irra. Karaa jirra. Itti fufta. Karaan jira. Karaan jira. Dabaree maan wal dura duuba. Isinis kan keessanuu cuubaa. Egaa ni walaloo kana baay'ee walaloo nan danda'a kun taane sirban danda'an. Sirban danda'u keessaa ta'anii sirba Dr. Libirraa baay'ee jaalladhan ture. Dhuguman jedha sirba ani baay'ee jaalladha. Baay'ee. Amma sirba Libirraa yeroo sirbu namni sooftee of harkaa qabne illee taa'ee dhaggeeffachuuf rakkisa. Dhugaadha. Ambulaansii balbalarra dhaabanii si dhaggeeffatu. Laakka jedha sirbi koo sun jechuudha. Kottu yaabibtuu xiyyaa ibduraan si qabaa si daawwitiin xiyyaa suma daawwii qabaa'ee bariituu ganamoo waarituu galgaloo. Baritu ganama, waritu galgalo, sinadura mulata, kiano le bulu. Sirba kana baca, dah? Dokumen sistema, Tu radio dhaggeeffachaa jirate baay'ee. Maali baay'ee gaariitii namni ture. Itti toluu keessa bahe na gochaa ture. Utuu reediyootti dhaggeeffachaa jirate baay'ee gaarii ture silaa cufeen ta'a akka kanatti cinqamuu goorra dhiphachuu goorra. Tabii qoosni egaa mee ofii keetti sirba jaallatu dandeessu nutti himi an lemma qaba jedhe. Akkuma busee kana namoonni rakkatan baay'ee jira. Sirba sirbuun salphaa namatti fakkaata. Salphaa miti. Sirba sirbuun salphaa miti. Akkuma namni degree fudhachuudhaaf yookiin barnoota tokko sadarkaa tokko gahee giraajuweet ta'uudhaaf waggaa 16 baratee digrii isaa jalqabaa argatu sirbuudhaafis akkasuma bu'aa baay'ee qaba busee. Sagalee kanaan amma simbira lafatti harcaate samiitti ol deebistu tu jalqaba shaakaltatee baay'ee gaarii ture. Sirba namaa sirbuun keessattuu ulfaataadha. Laga marqaa'inaan ijoolleen boojjitoo murtee yaate. Abeetu beejireetti dhiyaatee yommuu qaama jedhan. Ay kan kira kena kamu albeni ke kisah si episode lah albeni ke kisah ti episode lah albumi tahun tahun sudah albeni ke kisah si episode na karena wano kita untuk komedi Ungari dah namun tu serba Ungari ni dewan TV akan busai kan awak ayo no softy dah ni nama bos itu sudah unjuk. Iru bayi nama itu kotor pamer iru bayi tu terjadi gara-gara tuan muda tu wano macam macam itu dah. Sirbi kayaknya gartoko olbaira cap saya ol baira. Jadi gartoko berapa cap saya? Aku tuh olbaira. Gartoko berapa cap saya ni gua? Aku tuh boleh baca cap saya lagi sekali. Ground di tengah di baira. Dan dah, misal kita sirbi. Sufi kali dah sound sifat ini. Walta jiti baik. Wai musika disi, wai musika egu disi, wai ritmi disi, wai madi disi. Me sirbi mega apa itu? Tesona gafanangi doromia Tika na pekia biya pakia Ilmi abba malina latu Biyang kaba kana bonsitu Unne dia Juru dia Anafi soromia Oromia
Namicha kanatti Oromiyaa. Ee jallisuudhaaf gaggeetti. Namicha keetti sirbu kana otoo argeetii Oromiyaatti jennuun. Oromiyaa keessaa qabu. Oromiyaa miti. Oromiyaa keessaa qabu. Qabalee keessa kan jiraatu kun. Mee garuu isuma dhuguma isaa xinbataan waloloo qofaa miti sirba akka itti barreessaa turte dhageenyeerra. Keessumattuu wayitaa kutaa torbaffaa bartu jedhu dandeettiin kee baay'ee cimaa waan ta'eef reettiti suuraan qaxaramee ture. Bara sana dhimma tokko beeka turte meenaa sirbi godhanii tokko daawwattoota keenya. Reela wal qabate. Ilaalee bareetti godhumu. Ilaalee sana bareeddee kun alaalaa rafa nama. Dhugaa dhagaatillee akka qoosaatti ilaalte sirba sana armeen koo haroo dhaggeeffattu Alii Birraan wal lafa keessatti. Armeen kee dhaggeeffata? Xiqqoo ishee sirba sana yeroon baase barsiisaa herregaa keenya tokkoon baay'ee jaalladhaa yoo herregaa wal qabsiiseeti. Yeedaloon isaa akkas. Herregaan baree mamaa shilingii afur qarshii lama. Shilingii lama qarshii tokko dhibbuna keessa si jaalluun koo na duftaree bareeddu koo. Nagadeetuun gadu naree ishiif ta'anii. Yoom na dufta boontuu rimoo iftaanii. Maatti nimtanii. Oye, pero ya digo, ya no va a ser. Kenda si isa laaleen jajjabaachaa isa laaleen jajjabaachaa utuu asofnu yeroo muuziqaa keenya Herregaan baree yaa'ii mammaa shilingii afur qarshii lama shilingii lama qarshii tokko baay'ee namni dheettami si jaallachuun koo sirbuun sirbaadhaati moo sirbaa jaallatee sirbite dhagaroota barsiisaa herregaa keenya tokkoon baay'ee jaalladha. Guyyaa tokko afurumti sirbaa kun keessa dhufeennaan barreesse. Armeen koo baay'ee jaallatte Alii Birraan wal lafa keessatti yeroo baay'ee. Otoo akkeetti fuftee ta'e yoo South Africa afaan keessatti yaada wanti naannoo biyya koo dhiiseessan naqu biyya koo illee dhiiseessan yoo naqu. Biyya kee dhiisteera biyya abbaa koo ittiin jira ammoo irratti hafteera. Ela gidduu immoo qoosaa miti amma qoosaa dhiisaati. Ati waan bara qoosaatti fidda beektaa waan hundumaa bara qubna gara hojjetamuu qabutti bara waan gaarii yaadamuu qabutti gusee waan hundumaa ila garuu nama qofa. Sirboota keessatti immoo jechoota daddabalamanii dhufantu jira beektaa. Jecha baay'ee mana koo guuteera amma meemoorii keessaa baay'atee guutee naan fuudhee ol kaa'ee jiru jira. Akka boontuu dammee Sedisee dammee margee baay'ee. Baay'ee jira maqaan Oromoo baay'ee jiru dammee fa'aa jira. Garuu osoo dammeen ta'in dura waa'ee maasaa gamaa qotochuu tokkotti isinii dhufna. Maasaa gamaa amma jalqaba yoo jalqabe Ajaa'oo Taaddalaa jalqaba. Maal jedhan? Qonnee lafa ba'ee adamma koo maasanii qonnee lafa ba'ee adamma koo maasanii. Maasaan gamaa lafan baatu maasaan gamaa lafan baatu talbaa facaafata taatu. Ati qonnaa yaa shurrooko. Maasaan gamaa lafan baatu jamadana maasaan gamaa lafan baatu beekota nana. Andu'aalee irra geera maanduu irra geera. Maasaan gamaa bajiidhaa garbuu malee facaasu. Achumattuu Hacaaluun talbaan qotaa'e. Inni immoo garbuu malee facaasu. Eenyu kan facaase yeroo ammaatti? Qaxalee dhufa ishee maasaa gamaa kana dhufa caaftee dhufa firii isaa nyaatu barbaada. Kanaaf namni maasaa gamaa qotuu barbaada. Namni wanti nu beeksisi. Maasaa gamaa nama qotuu barbaada nama kana booddee. Lafan baatu lafan bahu lafan baatu wal falmuudhaan. Normaa lafan baatuudha malee. Namni dhufee nu qotuu barbaada. Ani immoo inni jedhu beektaa yeroo tokko weellisaa tokko jira. Sirbisaa kana nu keessa nu beektu. Sirbisaa boombii qaba. Boombii. Boombii yeroo jennu